Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya. Qophiin kwarraa Israa'el irratti kan xiyyeeffatudha. Haga xumuraatti na waliin turaan affeerraa kooti. Israa'el baay'ina uummataa miliyoona 9 fi humna waraanaa 500,000 biyya qabdudha. Israa'el dhaabbata basaasaa beekamaa Mosaad jedhamus hundeeffachuudhaan addunyaa biyya ajaa'ibsiistedha. Biyyi Israa'el addunyaa irratti humna waraanaa qabduunis sadarkaa 15ffaa irratti biyya argamtudha. Israa'el meeshaa addunyaan hin qabneef eenyullee kan hidhanne meeshaalee misaayilaa fi farra misaayilaa Deevid Islingii fi Aroosree jedhamu hidhachuudhaan biyya addunyaa mara ajaa'ibsiistedha. Bara 1940 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bilisummaa ishee akka gonfattee fi mootummaa mataa ishees akka hundeeffatte kan himamu biyyi Israa'el boombii niwukileeraa hidhachuunis biyya sodaatamtuu fi biyyoota olaantummaadhaan addunyaa bulchan keessaa ishee tokko ta'us dandeesseetti. Teeknooloojii kalaqaan kan beekamtu Israa'el uummanni ishees uummata barnootaan fagaatanii fi uummata bilchaatoo yennaa ta'an saayinsistoota addunyaa irratti beekamoo fi jiru jedhaman 140 olis biyya qabdudha. GDP'n ishees doolaara biliyoona 501.7 kan ta'e Israa'el diinonni ishees akka cirracha galaanaa baay'achuun gidiraa hedduu fi waraana hin qabbanoofneen marfamtee otuma jirtu har'as biyya sodaatamtuu taateetu argamti. Daawwattoota keenyaa biyya Israa'eliin ilaalchisee qophiin qopheessesi kanumaanan xumura nagaatti.